jireenya kee wantaati mana keessa gootuu isa bachiise. Ati immoo miskiintiitiin jaarsaa na jalaa badeettee as dhufte jechuun si jalaa hin banne akkamaa ta'u hundee ganamu galgala shuroo bishaan itti naqaa yoo takhannate ni deema. Si jalaa hin banne shi tabiraa fuudhe malee akkasitti fitti nime. Jaarsi zamana kanaan badu kaduruun badu kan kaa'ammaati miti. Bara duruttuun badu bara makiinaan hin jirre kamiilaan deemanittuun badan. Nkaan saama xayyaaraa fi makiinaan jirutti fardi jirutti miti. Bara dur namni miilaan deemu ture yoo hin badan. Nkaan ammaa miti haa hin badne jaarsa kee. Haayee gizaachoo. Wayii akkama kee jirtaa? Nagaa. MJ Braazarii. Baleessa qaalii welcome. Haayee. Maali taate? Akkama kee fayyaadha? Fayyaa. Nagaame? Nagaa. Jarra kennu maal taana jettee jaadhati? Hin fuune? Maalaan fuudha? Doktara Nagooti hayyaati jennaan. Maalaan fuudha? Qaama kee hin hir'isne? Maal? Qaama kee hir'isne? Maayo. Hin hir'isne xiqqoo naan qaba. Jedha. Tuh ragaa hojii deemu. Neetworkiin kan kee xararra jechuun jira. Hin dalagu neetworkiin kee. Dubbadhu. Akkam nagaadha. Nagaamu. Konfortee laaltee bareechitee. Maal? Mana koo. Kittina bilbilame. Haa ta'u biroo isaati. Maal jettee? Mana koo qoonforoo deemte mun jedhee sureeyyoo. Qabeenyaa koo ilaaluu deemte moo jedhee tureeyyoon. No, abbaa qabeenyaati. Namni ganama kana bakka nama shakkaa barteetta ala wal ga'uyyuu uummanni baay'ee na shakka baangaaleen asee ishee. Eessa jirtaati? Egaa boqqolloo keessa hin jira gamaale. Jedhee miree Sheesayid Qumxaa jedhanii. Kila waan hin jirre waan rasuulli hin jedhin eessaa fiddee jennaan maa rasuulli gaaf duraa dirree irratti istisqaa bahanii du'aayin kadhannee jennaan. Ma kun rasuulli bar istisqaara bahanii kuni ammoo lagatti malkatti yaa'anii maaltu waliif fidee jedhee miree. Sila ati sheekha fayyaan qabdu yoo rasuulli keenya hagana jedhan nuti ammoo hagana itti dabalannaa jedhe. Aduh gamar. Maalika yoo rasuulli hagana jedhan nuti ammoo hagana itti dabalannaa jedhe. Waan ajaa'ibaa ta'e. Oh masyaallah. Ajaa'ibuma. Gaaf tokko karaa deemanii karaa kana imala dheeraa deemanii makiinaa kaachamaalee kanan jiraa miti. Makiinaa kaachamaalee ka balbala lamaa kan isaan imalu jiran. Osoo isaan imalu jiranii ergasii booda bakka shufeeronni sirriitti nama jiraa miti karaa baadiyyaa kana akkaataan isaan itti fe'an sirriitti walirra guuranii haga silaa qaawwi bakka namni hafuura ittiin baafatu dhabu takka walirratti guuran. Nama kana hunda fe'anii akkasitti isaan illee akkasumatti yaabbatanii deeman. Deemanii bakka wahii gahanii bakka tiraafikaa yoo gahan bu'aa jedhaniin tiraafikii. Kazaan shufeerichi gaddee bar
Baba shi aminin fa fi jirra jedeni ka kara bar yeroo fe Ayo. kara bar yeroo fe akka waan nama isaan hin beeknetti walirra guuree bakka tiraafii hagee ammoo hay maal taate sila bar baba shi aminin fa fi jirra bar jedhe lubbuun itti dhufnaan akkas jedhe kaa booda. Lubbuun itti dhufnaan Wallahi waan akkanaa kana wal qabatee gaafa tokko baay'ee wanni nama guddaa kuni bakka cinqaa nama baasuun isaa ajaa'iba. Deemaa turre like wannarra deemaa turre dhoqqeedha galgala beektanii naannoo yeroo san naannoon galu gar malee dhoqqeedha ifa harkaan qabu beektanii. Rakkadhe amma meeqooy ijoolleen takka garasii ibsatu jirti bakka dhoqqee caan kana ibsatu jirti yoo akkam godhe dhechaa bakkee kana jedhee amma ni gaafadhe yaada wahii fidee of sammuutii ya gaafadhe ijoollee asibsaa jedheen asibsaa jedheen rifattee ol qabdee naa ibsite asibsaa barakata asibsaa dhoqqee kana tariitiin deebiitiin du'aa isinii godha asibsaa ijoollee nama guddaa ashif salaam na seetii beetam doobara godhadhe amaama kana sirriitti maladheetiin deema bakka yeroo garii wanni ati nama guddaa godhattu kun yookaan yeroo nama guddaa fa'a qabatteetiin deemtu guyyaa hojii akkanatti tiraafikiin tokko osoo nu dhaabin geennee jirra. Rooberraa gara Shaashmannee yeroo dhufnu tokko fa'a ulamoota gurguddaa hojjeanii martinu maskootii gabbiinaa gara fuulduraatiin ta'anii akkanuma jedhaniin ulamaa'onni bas yeroo garii sababa jaraatiin bakka baajii jalaan qululluun bishaan dhugan akkasii. Barni kabajamtaa guddaa walii ooluun guddaa nama gootiin jedheema. Naam. Nama guddaa bakka takka ooluun haaluma nama sanii qabattaa ammallee homa nama sanii hordoftaa yoo ka dhuguu waliin illee walte dhugaatima barattaa yoo ka qama waliin illee walte qamaatima barattaa maashaallah wallahi ulfaadhaa. Aski aun jidduudhaan quraana qaraanuu muftii guys YouTube isaanii jala seenatti subscribe godhaa gammaatti muftiin nama 200 argatee jira Haashimis nama 100 takka argatee jira muftiin gammaa nama 230 subscribe godheetti dabalame waluma qabanii du'aa isinii godhanii booda xumura irratti warri YouTube isaanii subscribe goone maqaa muftiidha asii yoo gadhooftanii jala seenta YouTube isaanii jalqabarra jira achuma subscribe gootee tuma mallattoo alarmii irra gootee biraa baata viidiyoo isaanii like gootee dhageeffattee jechuudha ka isaan lachiitu jechuudha deemaatii keerii dalagadha daqiiqaa takka isinitti hin fudhatu sakandii takka waan hin geenne jechuudha YouTube isaanii deemaatii subscribe godha ka jira lachiitu iyyuu jechuudha kuma galchuu qabna jennee 700 yoo galeef bareeda YouTube isaanii subscribe godha ishi quraanatti fuufi nasri እንደين زمون مراجعه راجع عرفنا والله رمضانم يمطانا شعبان مسيت قلتني ليش شعبان كيس كوبا مراجعه اي اتفاهمي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن دفاتي قدي قبل دبرت dhagayin kun anu akkanumatti heeruma dideetiin taa'aa jira jaarsa booda riskiin jirti qofa jedhani riskiin jaarsa booda fuudhanii booda dhuftu wayitoo hin jirtu dalagatanii maqaanii fuudhu wayya ustaazonni keenya miira keessa galchanii ka'aniiti
Sibira abduu deebi'anii ittiin jedhan atiin dhaga'inati. Hanga waa of arga beektee waa jiraa miti jaartii tiyya tana horachuu ni danda'a. Naageetteerti jettee jaartii tiyya tana mana keessa qabachuu ni danda'a jettutti. Okay jedhaata matama dagalee maqqabi'a. Afaaniin ishiin didini. Ishii diduun hin taatini. Afaaniin ishii waan jettu hin didini. Ayyee. Assalaamu alaykum yaa ummata keenya. Kan fagoos kan dhihoo si taatan jireenyaan. Waliin nu haa milkeessu gaa rabbiin keenya. Akka deemnu faana ergama rabbi keenya. Namni milkaa'uu fedhu du'aa fi jireenyaan. Qabachuudha cimsee karaa nabii keenya. Itti deddeebine ergaa waliin geenya. Akka rabbi keenyaan itaanu salaama. Natamannaa liqaa'aka bisalaama. اقرأ باسم ربك مقا ربي جبا ديني دوم اسلاما بكم سانجل كبا آمنتي بكم سان قدابني جبا دين كلام خالق فركا كبا نمني في دم يسوتك ربي كبا حديث رسولا كان سند جبا رسول تجاري دين لسان جبا كوليجي جالو لماي كبا تاكا نفني قبان أسينا قدما نتمنى لقاءك بالسلامة أيا بريدنا وانتي إسلاما والله يا ربي إن كينيا نبدا سنعمة الحمد لله يا موتي عالما أمنتي إسلاما تلتاجرون ما فرما تركنا كل المنما سلاستك ركنا عالما دنيا تغمجون تنجراتا ما هرتين جراتي بربدا فما يا الله يا رحمن ثباتنو كني نبدا افتديني رحمتك تيني السلام عليكم يا أحباب الكرام عبده لبركة باسم رب الأنعام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بل في ليل والأيام يا جنان جيتا بهمام بسلام بنبيات الله صلاة النسلام يورد باتشونا إلى يوم القيام وطن تحت الظلام قال النسياقه وحده لا شريك له أكسي إن شاء الله sagalee ajaa'ibaati galatoomii wallaahi ulfaadhu rabbiin asaasii adeebu hundayyuu hunda kenna osoo rabbiin akka kan kee kana nu godhe maashaallah anfaatiin ni gammada dhugaamo wallaahi maashaallah du'aa isii